Akkam jirtu hordoftoonni Moonikaa waliin nagaa jirtu bakka jirtan hundumaatti nagaan guddaaf bal'aate isiniif haa baay'atu jecha viidiyoon har'a isiniif fidee dhufe isinitti agarsiisa. Haala salphaatiin mana teessanii birrii hojjechuu kan itti dandeessan isiniif fidee dhufee jira. Viidiyoo kana step by step hordofaa amma gara viidiyootti. Viidiyoon kun appilikeeshiniidha. Appilikeeshinii kana Play Store irraa buusna. Clap ennee buusna. Claps. Install kan jettu kana nan tuqa bakka install jettu kana install godha. Amma sirriitti akka hordoftan barbaada qalbiidhaani. Amma open jenna bakka kanan tuqa. Amma asitti Google-dhaan maaf kan hojjechaa jiru Clippiin Google qofaanidha. Nan dhufa continue with Google kan jettu tuqa. Bakka kanaan tuqa continue with Google-dhaan hojjeta waan ta'eef nan bana. Yoo Google kan dura ittiin galle qabaanne isarratti tuqna. Fakkeenyaaf kanaan nan qaba. Kanaaf haaraadha yoo ta'e add another account kan jettu kanarratti tuqna. Yoo haaraa bannee itti fayyadamuu barbaannee fi add another account kan jettu kana nan tuqa. Kun akkasiin jechuudha. Yoo emailii qabdu ta'e sirratti guuttu. Emailiin qabdan taanaan bakka kana dhuftanii create account kan jettu kana tuquudhaanii waan isin gaafatu tokko tokkoon guutaa deemtu jechuudha. Create account kana gaafattan gaaffin isin gaafatu tokko tokkoon guutuudhaan emailii salphaatti banachuu dandeessu. Yoo emailii qabdu ta'e immoo salphaamatti bakka kana tuquudhaan emailii keessan gashitu itti fayyadamtu jechuudha. Maani waan hin banee jiruu fi gara akkaawuntii kootti nageesse kanaan hin bananii kanaaf kanan tuqaa jechuudha. Fuullee jalqaba nuti seenne kana fakkaata. Bifa akkasittiin viidiyoowwan kan ilaaluutiin kooyinii nuu kenna. Kooyinii nuu kennu sana immoo gara birriitti jijjiirra. Kunoo kana fakkaata. Asitti kan isinitti agarsiisuu barbaadu daqiiqaan kun isinitti mul'atti. Kun gaafa akkas guutaa deemtu kun jechuudha. Gaafa guutuu kun kooyinii tokko nu dabala. Kun gaafa guutu akka daqiiqaa isaatiin itti dabalaa deema. Akkasuma kan inni nuu kennu kooyinii illee dabalaa deema. Akkuma baay'ina daqiiqaa isaa. Kan inni na dabalu sun immoo reward kan jettu kanan tuqa. Reward kan jettu kana nan tuqa. Gaafan tuqu fuula akkasiin naa dhufa. As keessa naa naqa. Kun tokko jennu 2 3 as keessa naa naqa. As keessa sanin naqu barreeffama diimaa 1 2 3 yoon 3 qabaadhe 3 4 yoon 20 qabaadhe 20 50 qabaadhe 50 naa kaa'anni as keessa sanni naa kaa'e kana nan tuqa. Isarratti sanni naa kaa'e sana keessa tuqeetanii akkasiin naa dhufa. Kun akkasiin naa dhufa nan bana. Kooyinii 18 naadii walumatti kooyinii kwama meeqa gara 28,836 kana jechuun doolaara saantima 28 qaba jechuudha. Carraan biraa isin qabdan immoo spin kan jettu kana tuquudhaan gabatee carraa kana fakkaatu naa fida. Gabatee carraa kana gaafa inni naa fidu kunoo kana naa fida. Spin kan jettu kanan tuqa. Kan lakkoofsa tokko irratti 3 irratti barreessa amma akkuma sa'aatiin deemaa deemuun narraa hir'isaa deema. 3 chaansii 3 qaba. Chaansii tokko naa fira naa fi chaansii tokko ko spin gaafa jedhu kan naa fida. Spin bakka jettu kanan tuqa ammas. Spin bakka jettu kana gaafa tuqu naannee chaansiin irra naa doolaara tokko irra darbee koonii 50 naa kenne konfirmiin jedha nan fudhadha ittiin itaadha. Hojjannee erga hojjannee akkamittiin birrii baasuu dandeenya. Bakka kana tuqna. Sittee filannoo 3 nu fide Clap Coins, Cash, Diamond nu fide. Nuti Cash kan jettu kana tuqna. Cash kan jettu kana irratti gaafa tuqnu kan nu fida. Cash. Isa booda sii filanna. Baalaansiin nuti qabnu
bakka kana jira. Baalaansii nuti qabnu kun kan nuti hojjenne. Baalaansii nuti peebaaliidhaan baasuu dandeenyu $12 irraa kaaseeti. Takka adda saantima 10 sillaata peebaaliitti dabarsuu fi aazarii immoo qabna. Kan biraatiin peebaalii malee kaardii moobaayiliitiin akka nu galuu barbaanne bakka itti sararee kana tuqna. Bakka itti sararee gaafa tuqnu filannoo akkamii nuu fida? Filannoo akka sadii nuu fida. Moobaayil chaarjii nuti kan barbaannu kami? Kana. Moobaayil chaarjii. Moobaayil riichaarjii gaafa tuqnu kana nuu fida. Choose country. Bakka itti kanatti tokko biyya goonna. Opereetarii goonna. Biyya keenya opereetarii tokko Itiyoo Telekoom qubaa jira. Sadaffaa irratti lakkoofsa bilbilaa keenya kun. Akkasitiin biyya keenya filanna. Itoophiyaa irra keenya kana. Warra Itoophiyaa jiruuf Itoophiyaadha. Biyyuma keessa jirru opereetarii filanna. Itiyoo Telekoom qofa waan ta'eef ammaaf kan jiru innis tokkuma qofa nu fida Itiyoo Telekoom Itoophiyaa. Lakkoofsa bilbilaa keenya dhumarratti kan gashinu. Duwwaa 9 hin jennu 9 jalqabna. 9 kastiin gashina konfirminna. Konfirma gaafa jennu akkas goone kaardii keenya $10 kaasee nu guutuu danda'a. $10,250 nu guuta. Akkasitiin kaardiidhaan guuttannee itti fayyadamuu dandeenya. Galatooma. Baay'ee waan isin fayyadudha. Irraa barattaniitu jedheen abdadha. Viidiyoon keenya irraa kanuma irratti dhaabbata. Viidiyoo biraatiin wal agarra. Subscribe gochuun akkasumas comment like gochuu akka hin daganne ulfaadhaan nagaatti.